filmoota guyyaa guyyaa ilaaluu kana keessatti maaltu dhugaadha maaltu kijibamee hagam takka wanni kun karaa dhugatti dhiqqa maal fayyadamanii teknooloojii akkam fayyadamanii kan akkanatti samirratti qilleensa irratti xayyaarota meeqa addaan facaasanii maal godhanii waan ajaa'ibaa kana waan ijaan nama dinqisiisaa dalagan kana teknooloojii maal akka fayyadaman kan waliin ilaaluu ta'arraan tana isinis nawaalan turaadha chanaala keenya laayik godhuun irraanfatina Life of Pi kan jaamu filimni kun kan dalagame bishaan irratti kun yoo isinitti fakkaatu achumaan ammas qeerransi kun kan doonii keessa taa'ee dalagee wanni hundinuu sun kijiba green screen CGI teknooloojii jaamtu fayyadamanii kan dalagan yoo ta'u qeerransi inni firra kaa'e kunis kijiba CGI waan jaamu green screen fayyadamee wanta kana tolchanii kan dalagan yoo ta'u yeroo ilaaltan garuu dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a jetti teknooloojii dinqisiisoo fayyadamanii Captain American Civil War kanas gaa filimni addunyaatti beekamaa namni ilaaleen hin jiru akkuma agartanitti kan dalagan magaalaa keessatti osoo hin ta'in kun mana tokko keessatti green screen bakka jaamu jira bakka fiilmiitti dalaganii movies studio keessatti kan dalagamu yoo ta'u kunis akka ajaa'ibatti fiilma nama dinqisiisu waan akka ajaa'ibatti ijaaran gisee ilaaltullee fudhachuudhaaf hedduu takka namatti jabaatu takka kanas teknooloojii fayyadaman CGI teknooloojii waan jaamu takka fayyadamaniiti malee waan dhugaa takka hin jirtu The Wolf of Wall Street kan jaamu kunis akkamatti kun backgroundidha kun hundinuu bootaan isaan ta'anii dalagan kun hundi hin jiru asmaan kun ogaa bishaan bootaa minaamin jaanii backgroundii kana hundi jijjiiraniiti dalaganii kun hundi takka waan kijibaati hin jiru garuu dhugaadha teknooloojii fayyadamanii sammuudhaan deemanii waan jiraniif leenca kanis kun akkuma dhugatti hin jiru kunis waan green screenidha graffiti kan jaamee kan samirratti dalagamee nutti fakkaatu kunis filimni wanni samirratti dalagame takka hin jiru manuma tokko keessatti dhaabbataniiti green screen fayyadamanii dalaganii samboota akka nama graffiti irra ba'ee samirratti dalageen nutti fakkeessanii jechuudha haa ta'u malee garuu tanumaafuu hedduu takka jajjaboodha jiranii kanaa'u deemanii jiranii Godzilla kunis gaa filimni akkuma agartan kan bineensa kanaati kunis gaa bineensi kan gaara keessa magaalaa keessa deemee dalagee takka bishaan keessaa ba'ee maal jees hin jiru kunis green screen fayyadamanii akkuma agartanii bishaan kunis maali minaamin kunis takka hin jiru akkuma agartan kun ogaa hundinuu takka waanuma teknooloojiin dalagamee ta'ee garuu sammuu guddoo barbaachisa kunuu meeshaa gurguddoo barbaachisa Jurassic World kan jaamu kun immoo filma kanas gaa namoonni beekaa kan gurbaan kunoo bineensa wajji dalagee bineensi sunis kan tokko dhugaadhaan jiru shuuriidha kunis bineensa kana namuma fuudhanii huccuu green screen itti kaa'anii jechuu booda CGI teknooloojii fayyadamanii bineensa nama kana bineensa jiranii bineensaa fakkeessanii teknooloojiidhaan dalaganii jechuudha kunis kun akkuma agartanii uummanni kunis nama huccuu tana fuudhanii akka bineensatti green CGI fayyadamanii sanii jiran gaarri kunis kun jiru takka hin jiru asumatti halkanis guyyaas godhuu danda'anii uuma kana